wantoota qalbiin kee du'u qalbiin kee sarara jireenya iimaanaa keessaa bahu akeeku keessaa inni afraffaadha adamul hayaa qaanfi fixachuudha. Ummanni keenya ummanni harargeedhaa waytamammaa kan naman qaanfanne fi naman salaanne lafti balloodha jedhan. Namni hin qaanfanne abbaa bakka hin qabu, haadha bakka hin qabu, hawaasa bakka hin qabu, soddaa bakka hin qabu, ilmaan isaa isa booda dhuftu bakka hin qabu. Talafaa fixee gara samiillee ol koree rabbiin biraallee bakka hin qabu. Dura dursoo nama rabbii biraa dantaa dhabetu ilma namaa biraa sadarkaa fixata. Akkuma Anas ibnu Maalik jedhe man laa yastahii min annaas, namni nama hin qaanfanne rabbiin hin qaanfatu jedhe. Namni nama isa dhiyaatu wajjiin oolu waan adda addaatiif qaanfatuu danda'a. Namni lafa tanaa fixate isa guddaa sanii bakka hin qabu jedhe. Radiyallahu anhu wa ardaaha. Mallattoolee qalbii namaa du'u iimaana fixatuu akka chaarjiin mobaayilli chaarjii fixatee baatir law jedhutti iimaani nama keessaa baatir law jechuudha. Mallattoon tokko qaanfima fixachuu, waan jedhan laallatuu dhabu, waan hojjetan laallatuu dhabu, rabbitu nagaafataa wallaalu, seenan nagaafataa wallaalu, ilmaan tiyyatu bor na duubaan dhufee haasawa kiyya hojii kiyyaan qaanfataa wallaalurraa kun guutuun kan irraa dhufu du'iinsa qalbirraayi. Rasuulli rabbii maal jedhan alayhi salaatu wassalaam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة جتشوتا وردر أنبيون ندر قرص ققاري إسان آمن الرا إلمنا ما أكبي تكا إلمنا ما قرص ققاري أنبيوتا أكبي كيسا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يونك أنفني هما فيته الجنون نما وان صدا إنه كم صدا تنيجي أرمون نمني وانك أنفتوهنك أبني بنين سما بصنا كيسا هذا كتي magaalaa seenii garaagarummaa hin qabu. Mallattoolee du'aansa qalbii keessaa tokko jecha laallatuu dhabu, nama laallatuu dhabu, seenaa laallatuu dhabu, hundaa olitti ta qalbiitiimi ta qabrii borii laallatuu dhabuudha. Nama tokko jecha daangaa hin qabne, haasawa daangaa hin qabne, bakka daangaa hin qabnetti akka fedhetti burraaqee aalima ol koree, hayyuu ol koree, beekaa biyyi qabdu ol koree, gootota biyyi qabdu ol koree, kafedhe arrabsee, kafedhe xiqqeessee, kafedhe hamilee cabsee, mallattoon daangaa dabranii machaahuu fi maraatuu akka saree maraattetti kama hunda ciniinuu, nama hunda waraanuu, nama hunda xiqqeessuu kun hundi irraa bakki irraa dhufu min ma'uutil qalbiin du'uudha. Sadarkaa maal abbaa isaa maal fida ka jala deemee itti cabsi goota koo hayyuu kiyya sihi namni beekan sihi hayyuun bilchaatan namaa sihi hidhuun nama qaanfii hin qabne nama sarara jiruu keessaa bahe namooma keessaa bahe. Wantoonni kunniin waan laaftutti as gahuu miti. Namni waa hedduu fixee ka'ee sarara hedduu fixee ka'ee ma'asiyaa hedduu laaqee bakka kana dhaqa.